Igal manurumoti Igal dabatati Igal manurumoti Inkuftu Igal manurumoti adunya ratila lifta alaba hamadu jirtuti miya hikuftu njidu lamu ati ya yeroo takka kaabuttaa picture kun maalinni Dogogore wallala iswachise Rajatu anun manobse debi jawarko anasi adani balese wallala simwachise aye atumaje jala ingapro anun manobse ya Devi Jawarko anasi balle kabute menyu mayate walinudi heisa mundi badia yenyu yade gargar no fagesa yam tu yade undan jaybo pipi jaybo pipi atanu bajasa jiru tosi gorsa nama badan biya nama basa na gode Hakka Jafar Ali hop ya wow sabagay sabasa buda ke sabasa jadi ayya kaabko ayya jalali ayya sudemu war wal jalatu karbawuni malle lamni ataka buta jawar wal jalatu karbawuni malle ya tayeho ya taye dandaya namni guya tokko condominium arkati namni ajala fayisa lalisa jalan demin jabar ka abuta wanji rube khati oromo walgaya ilman abaqoti hargen kullu ja'an madurati ye siko mando walaga kana wali gala yo kana wali ngale dantan da sani di goma abdi fadis khajawaisan ranu devi sir bajawaisan anka mille tu hamza aji awo meta kaga aji baga aja te mega masa chite ka awo abdi radevi davi abdi sir bajawai ranu devi abdi tab goda khumati kala manaka ga jolle tarati tap please tap goda share coupling share ini gana asirran dufe no abdi sir bajawai ranu devi
يوم التنومي سربا سنة حاجة من لا ترو جوين ولا ميا بلشون ولا نسرب يبلي سو كبي ولا لا سكننا irra nu deebi abdii irra nu deebi. سكننا ولا لا نسكننا ده Thank بس you. نسرب ولا هاي Laal laal jara keenya abdii fadis nin sirbaa isin taap godha please taapin olaa deemu vaayiraalii mana kanaa olaa ka'u. Taaptaap Akka- qofaa miti waan adda addaa godha. Isin biraa irra guyyaan boqonnaadhaa miti. Asumaan nama yoomlataa jedhu kana fooloo godhuun dagatina. Akkas. يوم لا تكنا ما فولو كذا Oh. جرانا Yeroo takkamee Jaal Hamzaa baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan dhuftanii. Maal silaa waa jenna akkatti waan jenne jirra. Haa ta'u amma dhuftanii baga nagaan dhuftanii namni kun amma yoo waa jedhe beektu ija keessa isin buusuu hin fedhu soddaa kenna. Galatooma. Ija nama hedduu isin laala amma baga nagaan nu dhuftan. Eessa akka Baga nagaan turtii nu dhuftanii gaafadhaa. Nu of kolchaa turii isa keenya Nuuf kolchaa jedhanii jiran eega nuuf kolchaa jedhan hagas dubbiin achitti Jamaal godhii yoo ati dubbattu barbareechiftee dubbattee yoomlataa kana fooloo godhaa jiraaf taasisees caqasaa ture bar. Hai. Bari nama kabajaa nu turseenee isaanii bari. daddarbii fooloo godhan giftii abdii fadii sirba Akkas ilaali. Nu warri olaa fooloon eessa jiraa miti. Teboo bakka tana hundi diyaaspooraadhaati. Tiiktookiin kiyya haga ammaa duwwaadha kan mana kana seenee ture kana hawoo yaafi. La ilaahi maal abbo maqaan nu bade Maal isa? maqaan nu bade wallahi maqaan nu bade maal taatan. Duwwaa miti boo 99 jirta. Yaa maal qabdanii maal goota qadafee arraba jalaa isin baasu. Kaabuttaa gadi waa jiru kiyya fooloo goosis. Inni godhan hunda ijoollee asirra jirtu pilaasii balleessaa jenneen. Pilaasii balleessaa faaloollee wal godhaa wal hordofaa. Faaloo wal godhaan xixiqqoo ulfaatti beektaa. Wal hordofaa. Bakka wanni abeet. Abdii fadhiis nu deebisa abbo. Soddaan. Abdi ni deebi'aati amma xiqqoo haara fudhatu haa manziilatti inni xiqqoo tattabachiisu. Ambar uummanummaan laal amma filoo godhaa namni hundinuu ka'aa butaa filoo godhaa anallee filoo godhaadha ammaa booda torbaanitti si wajji jirtu. Qabsoo bastee. Akkaan. Qabsoo bastee. Har'a qofa kan dhufnee deemu miti abdii kanaa torbaanitti every Saturday ajjira. Abdiin ana fooloo 100 seensifnaan ani tolaa miti afaan gogaa miti kafalee fi seensisa. Kafalee fi affeera mana kiyyatti. Dhugaadha. Abdiin artistii kenna guddaadha. Dhuguma isinitti namni biyya kana keessaa nuti qabu namni koominitii biyya kanaadha addaan galchi keessaa isa tokko jechuun barbaade. Si jeequ jiranii si bira haasa'u jiranii Xaahir. Meera tokko sagalee. Soddaatu as dhufe soddaan kenna immoo kabajaa qaba. Akkasuma immoo kitaabul jismitti illee mee yoo dandeessan taate ittiidha. Soddummaa kenna qabaatuun dirqama. Kanaafi Hamzaa jechuun ganagaan dhuftee akkasuma immoo abdiin illee si dubbisuu barbaada. Hamzaa jechuun dhufee soddaa keenya tole kabajamaa namaadha. Jaal Hamzaa keenya baga nagaan dhuftee. Jaal abdii kiyya baga nagaan eedanii mee takka waan na dura darbaa turte jan beetaa sirboota babbareedaa ammayyaa amma dhufee darbaa turte jan na duratti. Waan san abdee godhi abdii kiyya sagalee waraabbadhaa wey sagalee waraabbadhaati waan san irra naa deebi abdee godhi. Ambar jiin dhufnaa numaan ja'a malee irraan deebi'u beekee qabsoo kana keessaan ture. Assalaamu alaikum. Raameen illee dhuftee artiist Raameen illee dhufee jira. Raameen dhufee? Raamee malkaallee dhufee jira. Welcome baga nagaan dhuftanii. gaarii akkam jirtan nagaa jirtu Oh my God. Jira nagaan. Arraan gammade kun. Har'a guyyaan. Arraan gammade. Akkas irraan gammade. Yaaboo. Raameen dhufee. Wisha. Tabe. Irti dhuftee irraa. Abdii fadhiisaarra jechuun isinii fidee jira kan booda waadaadha. Mana kiyyatti torbaan irraa
torban lama abdii fadhis online wajjin jirtan Rakka taate waan akka malee tolaati. achi booda maal taanee dhukaasuu qofa Akkanatti osoo hin taane. Ramme atilleen taraadha. Arraan tanaasif bulla taraadha. Ramme atilleen fee meeshaa ta'e asiis meeshaa ta'e qopheessaa kenni dha'u. Narra ijoolleedha. Bakka guddaa akka inni naa qabuun beeka waan waliin dabarsine haasawuun barbaadu I respect you Ramme. Alaaraati yabaasha. Thank you. Raasi Habibi. Alaaraasi sinja mataa hiyyara jirtu. Abbuudhaan waan beekaa jira. Waa'ee keetirraa naanaa. Ramme welcome mootii keenya mootii. Weelfaan keeyyaannan hin dhabiin kaabbutaa. Dabarsitan Thank you Ramme kiyya galatoomi thank you. barbaadu. Mataa jechuun jira uummanni garuu. Nama guddaa jabaadhu. Anis mirkaan baqaa'eeti haasawa walli Mirkaan. O ifadhu kootu. Jara kenna. Waan gootan. Walaa dhageenya. Abdii. Abdii. Jarrammeedhaaf hiree kannatti jira. Ammaa kun waan akka jiru rammeedhaaf. Respect for Ramme. Rammeen OA'tiin dhufaa jedhee Abdii Fedis mirqaaneetiin dhufaa jedhee Waa wali qopheeffachuu hangasii jira. fi waa tolfatu jira inni inshallah hin dhufaa asuma keessa turaa ni dhufaati. Laal Ramme yoo asitti hin deebine. Mana Ni jira bar. qabsooti jennee ijaarree kaab ararraa eegale kaabbuu ta'uu osoo hin taane mana qabsoo jettee nu matabta. Amma maqaan maa abdeet goona kaabbutuutii miti mana qabsoo Oromoo. Mana qabsootti olaa garu. Qabsoo keessa sirba jaalalaatti sirba. Gaaddisa abiyyi diigeessan maqaatti moggaafna gaaddisa tokkummaa san. Nuti immoo gaaddisa tokkummaa. Akkas. Wallahi taate. Amma Saadiq maal jedhu feeta? Saadiq maal jedhu barbaaddeeti? Yeroo abdiin akkanatti nu mirqaansu mirqaanaa yeroo kaan ammoo wanni nu asitti walitti dhufnee fi sabaaf sagalee ta'uudha yaada garaagaraa ergaa garaagaraa haasayaa fi miyuut godh abdii miyuut godh haasayaaf kolfa qofa goonee deemuudhaaf miti kanallee asumaan konsidar godhaa ergaa garaagaraa dabarsaa haala kanaan deemne gaarii jidduun bashannanaa jidduun argitee waan sabaa dubbachaa akkasitti deemuun gaariidha jechuufi kanuma si yaadachiisuuf galatooma. Thank you. Galata bulfaadhu. Namni waa jedhuu barbaaddan harka baasaa dubbadha. Namni waa jedhuu barbaaddan kaabuttaa. Hamzaaji kana haareen hin madu. Okay. Yes, Hamza da kenna yeroo takka miyuutii qabadha hundumti keessanuu please. Hamza go ahead. Mutii qabanne bakka Hamzaaf mana gadhiifne. Waa walitti qabamneef ni beeytaa galatoomii itti fufii. Sila takkaa mirqaanneetiin bulgoodhallee ture. Amma beektaa amman inuma sa'a tana liivii irraa gabbu'ee dhufee laa jiddumaanuu liivii feesbuukaa seeneetti raggaxaa ture gabbu'ee. Beektaa jara keenya dhuguma dubbachuuf amma namoonni asitti walgeenya kun hundinuu kan nuti irra jirru sagalee hawaasa keenyaa ta'udha. Gabaabumatti irra deebinee si yaadachiifna. Waan deemaa jiru kanarratti sagalee hawaasa keenyaa ta'udha. Hattaa guyyaa irraa kaasee waan deemaa jiru namni hundi miidiyaa kanarra quba qabaa. Bakka jirru sagalee hawaasa keenyaa ta'udha. Wantummaan nuti godhu jirru waan kanarra namni hundinuu gurra tokko waliigalee waan takkarra waliigalee waan takka godhuu danda'uu dirqama. Waan kanarratti namni hundinuu as deebi'ee maal keessa jirraa? Maalirra jirraa? Maaltu deemu jira? Atuu gaafa bayyanattee gatteessee ijaan waa laalte waa hedduu argatta. Dirqama an akkana ta'e jeesitti himuu alatti dhiiroo maaltu deemu jirettee mizaanuma kanarraa fuutee kanarra keessee mizaana beeki gizee garii abbummaa mizaanaatu gizee midhaan mizaanuu yookaan gizee timaamtee mizaanee namaa kannu yoo mizaanni isaa gabbu'aa ta'e bakka timaamtiin tana dhagaa kaa'ee bakka dhagaa tana timaamtiin kaa'ee mizaanuma timaamtiin isaa kanaa ulaala. Maaltu ta'u jirettee addi mizaana kee kana mizaanuun dirqama sirra jiru. Tanaasan ijee osoo achi sii qabuu hin taane. Wanti amma deemaa jiru waan dhugumaan akka ajaa'ibaatti atuu osoo ofirraa quban qabne ciqilessi seenaa jiru. Ciqiletti. Waan kana hawaasni keenya maal keessatti irra jee bayyanatee qaqqabee ofirraa ilaalee if baruu danda'uun dirqama. An jalqaba wanni tokkichaadha isinii dhaamu. Beektaa namni gaafa dammaqee gaafa if yaadatee maalirraan jira jee
dhiiroo maaltu naa ta'u jiraa fi maaltu narratti ta'u jiraa adda baafadhu dura. Yeroo baay'ee ati waan sii ta'u qofaa deemu jira si fakkaata. Ati yeroo waan ta'u jirtus laali. Waa hedduu ta'u jirta. Waan ta'u jirtu kana dammaqii ija bayyanootaatiin hafuura riilaaksii jedhee baafadhu laaliiti waan ta'uu qabdu ta'i. Hawaasa kee akkana baadiyyaa magaalatti gamanaan faannoon fixaa gamanaan Somaaleen fixaa hawaasni baadiyyaa magaalatti ifaa magaalaarraa malee hawaasni gizii akkanatti daaraa ta'u jiru. Namni waan kana qaqqabee tokko hin laalle. Jijjiirama bareedaa tokkoon dhufe. Jeetuma kanarraa wanni biraa asii ibidda balbalcha. Adeeroo bar waan dabreen dhaaduu yoo taate waan kalee lama sadi dabreen dhaaddachuu yoo taate waan jaarraa abbaa gadaa lafa kaayee hedduu qabna. Nama biyyee nyaattee nurraa nyaatte malee waan waaqoo guutuu godhe hedduu qabna. Waan taaddasaa birruu godhe hedduu lafaa qabna. Waan seenaadhaaf namni arraas deebi'ee irraa dhaadachuu ta'u yoo taate waan hedduu haga jimmaa abbaa jifaaritti waan seenaaf lafa kaame hedduu qabna waan dabre faarsu yoo taate. Adeeroo arrammoo maalirra jirra ji'iif laali. Waan kalee dabre gizee ati rafaarsu waan arraarra dhaabbadhu akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam jedhan aakhirri kee haa tolu gaafa jedhan waan aakhira kee kanarra tolaa deemu jiru laale malee maaliin argadhee maaltu narra ga'u jiraa qofarra deebi'as ija bayyanadhuuti waan irra jirtu laale hawaasa kee qofarra xiyyeeffadhu sagalee hawaasa keetii qofarra xiyyeeffadhu. Agaruma jechuun barbaada ta'an bal'inaan waliin jira itti bulla. Galatoomi Hamza Haajii ulfaadhu galatoomi. Namoonni hedduun as keessa jirtanii warri ajjala jirtanillee sheeriidhaa fi faaloo itti tumsa. Wantuma Hamzaan dubbate irratti akkuma inni jedhe sanii ardhaa hawaasni keenya maal keessa jiraa jenneetiin of gaafachuu qabna jechuudha. Daangaan Oromiyaa naannoo hundaan cabaa jirti jechuudha. Akkasuma hawaasa keenya kan Wallaggatti rashanamaa jiru asiin Harargee keessatti Baalee Arsii naannoo hunda keessatti rakkoon hangana hin taanetu uummata keenya irra deemaa jira. Garuu ammoo xiyyeeffannaan keenya guddaan warra biyya keessa taa'ee rabbiin ija isaan qabeetiin rakkoon hawaasaa itti argamuu diddee ulama'oota keenya sheekota maanguddoota hayyoota warra biyya keessaa warra sarara tokko dhumaatii uummataa of jalatti arguu dhabaniitiin ifaa nuu galee fi eerpoortii karaa nuu dalagame irraa sirra dawaa nutti godhan. Jara keenya laal har'a ulama'oonni keenya sheekonni keenya kan hadha du'aatiin uummataa reeffa namaa harree irratti fe'anii deemaniin itti mul'achuu dhabde hadha masgiida ijaarra jedhanii yookaan ammoo madrasaa ijaarra jedhanii olii gad deeman maaliif deemanii uummata kana yoo uummanni kun jiraate nama qaraasisan. Qaraatiin illee yoo uummanni jiraate barumsi illee yoo uummanni jiraate hadha hawaasni Oromoo naannoo hundatti gidiraa keessa jira. Ilma namaa ajjeesanii harreetti yoo fe'an dheengadda Arsii lixaa Nageellee keessa Nageellee Arsiitti nama 8 ajjeesanii waraana shaneeti jedhanii ajjeesanii harree fe'an argitanii jirtanii Jawaar Maammaa poostii godhee jira. Nama irraa gadi bahee dubbate dhagare jara keenya. Maali? Of wallaalummaa haga nageetti maali yaa hawaasa kiyya? Maali? Cal'isni haga nagahee maali? Ji'a 2 ji'a 3 dura Muuneessa Arsii Moonissa keessatti nama lama ajjeesanii harreetti fe'anii makkalaakayaan dura dhaabattee sirbite ilma namaati. Intala haadha dhiiraa Dirre Dawaa keessatti haadha ilmaan lamaa tagaraa qabdu ammallee haadha ilmaan lakkuu ajjeesanii maanguddootaa fi akkasuma warri hayyoonni keenya ka biyya keessa jiran akkasuma ulama'oonni keenya gadi ba'anii irraan dubban. Hawaasni keenya Baalee keessatti ganda Riraatitti namni 20 ol gayu paarkii biyyoolessa gaareen Baalee jedhanii buqqisaa ka jiran hangadhaa uummata kana ka dhiitaa jiran nam tokko gadi ba'ee irraan dubbanne garuu gadi yaatee karaa gubbabbaatee ispaaltiin nuu dalagama jetteen dhiitas gubbaa yaateetiin. Amaamaa marattee olii gad deemteetiin jara keenya laala. Daangaan gurraadhaa molee gandoota 16 labsatte Sumaalee. Eessa salabreet godhan? Naayiroobitti imbaasiin Itoophiyaa salabreet godheef walitti qabeetiin.
sababa paarkii gaarreen baaleetiif gandi jaamoo torbaa hadha riratti dabalameetiin buqqa'aa jira. Hadha uummata keenya buqqisaa jiran. Maaliif waan qabeenyi kun albuunni kun biyya alaatitti arabtootaa fi warra faranjitti gurgurameef. Hawaasni keenya gidiraa argaa jiru kanaa fi olamoonni keenya biyya keessaa gadi barii waan kanan dubbatan. Afaan qabatanii akka nama arginiirra deeman. Jarana. Ruuhiin namaa walqixumaa bar. Haati daa'immanii Harargeetti Direedawaa ajjeesan sun akkuma keenya ruuhii qabdi. Akkuma isaan biyya keessa taa'ee mootummaa kana boqoo dhungataa deemuusan ruuhii qabdi isiillee bar. Haadha daa'imaati, haadha dhiiraati bar. Ijoolleen dheengadda nama 8 Arsii lixaa keessa ajjeesanii harretti fe'anii olii gad ooban sun ilmaan 5 jedhanii akka jedhanii ilmaan namaati, ruuhii ilma namaati. Maa dhabame dubbachuun uummata kanaaf. Kanaaf yeroo walitti dhufnillee taatu uummanni keenya, hawaasni keenya, warra jala jirtanillee sheer godhaa. Laal mootummaa kana sagalee taanee sagalee kanaan buusnaa odoon taane hawaasa keenyaa fi hubannaadhaa fi wanta naannoon birii keessa jiru uummata keenya agarsiisuu barbaanna. Kanaaf not only TikTok yeroo hawaasa keenyaaf sagalee nami ta'u gama Facebookiitiin gama miidiyaa adda addaatiin miidiyoodhaan gadi bayaa uummata keenyaaf sagalee taasisan jira dhiifama isin balleessee fudhadhaa namni birii daqiiqaa 5 takkaaf akkanumatti sagalee dabarfanneetiin dachaana. Thank you. James waan bareeda falmattuu tana yaada bareeda yaada qabdi siif kennime. Okay, falmattuu fudhu. Falmattuu. Dhiira qofatu cidhaan qofatu beeyta yaada kennachaa jira. Isiinlee keessa. Thank you. Welcome. Baga nagaan dhufte falmattuu itti fufi. Okay, baga nagaan eeytanii yaa wanta dhugaadha waa'ee buqqaatota uummata keenya Wallaggaa kanarratti bilchiginaan ammallee taphachuu deemti. Akka waan uummanni Wallaggaa uummata san hawaasni buqqaasetti Harargee fi uummata Wallaggaa wal afaan kaayuuf shiraxatu jiran ijoolluma sila aktiivistii takka jirtu ajandaan takanamee waan kana akka uummanni Wallaggaa irratti uummata Harargee wal afaan kaayuuf waan takka dalagu jiranii waan kanallee akkatti irratti bayyanatanii uummata addaan baastanii fi ittiin kana faannoodha. Faannoon tun warra mootummaan durfamtu isaaniitu shira kana dalagu jiru. Uummata Wallaggaatii fi uummata keenya irratti akka dalagamu jiru. Siigalee kun uummata Harargee Wallagga keessa jirtu bichaa miti akka waliigalaatti wanti kun irratti dalagamu jiru. Waan kanarratti uummataaf ifa akka gootan jeeti. Warri gizeetaan dhimma kanan dubbanne akka waan ajandaa Arsii fi Harargee san godhanii tapha biraa taphachuu deeman. Saniifu akka irratti xiyyeeffatanii waan kana namoota dura dhaabbatanii jechuu fedheeti. Galatooma. Jamal. What happened? Galatoome ulfaadhu. Waan kana deemaa jira dhugaa baantii akkaataa namoonni itti dubbachaa jiru karaa isaan deeman dursanii beekuun barbaachisaadha. Waan kana gartee qaamni godhaa jiru mootummaadha akkasumatti beekaa namoota hundaafuu dhaama rakkoo biyya keessaa ta Wallagga jirtu ta biyya hunda jirtu Oromoo hundarra ta jirtu Boorana Gujii Nageellee Booranaa bakka hunda Baalee Harargee Dirre Dhawaa Cinaaksan Asaboot Mi'eessoo dhumaatii kana hunda waan kana namni karaa biraa sabaaf sablammii wal afaan kaa'uudhaaf akka malee mootummaan xiyyeeffatee jira. Waan kana immoo finxaaleeyyii jaanii yeroo taan shanee yeroo taan faannoo yeroo taan shanee yeroo taan faannoo wanni kun waggaa 8 deemaa jira namuu quba qaba. Asumaan akka itti irraa ifeegu hawaasaafis dhaamuun barbaachisaa dhaamte obboleessiin teenya nuu dhaamte kanuma jechuu barbaadeeti. Galatooma jaluma kana jirraa jabaan dhaamsa namuma jalaa ol isinii galchina. Wannan dhiphisnu jeeti nama ol galuu fedhu. Maame yaada bareeda kaafte. Obboleettiin teenya yaada bareeda kaafte. As keessatti baay'ee hubannoo qabaachuu kan qabaannu. You never know.
haalli amma hayyoonni walitti dhufanii sabaaf sabalammii waliin tokkummaan deemaa jiru kun bilisiginnaa baay'ee aarsee jira. Baay'ee isaan yaaddessee jirallee. Kanarra dhaabbatanii hawaasa keenya bifa lamaan nama addaan diiguu barbaadan. Tokko gara amantaa dayeeffatanii akka hawaasa hoggaa meeqaa fi Wallaggatti qubatee jiraatu kana Oromoo Wallaggaa, Oromoo Harargee achi qubatee jiraattu amantaadhaaf akka waan isaan buqqasaniititti boru jijjiiruu danda'anii jijjiiramaa jirallee haala saniin irraa haasamaa jirallee. Lammaffaa faannoo kanatu Oromoo akkana godhaa jira. Isin diina Oromoo waliin akkanatti warri dhaabbatu kana jechuudhaa fi tokkummaa kana gara biraatitti interpret gochuuf waan kana purposely itti yaadamee waan godhamaa jiru. Kan ammoo nu gara biraatitti jennee jira namootuma tokko keessaallee kan waliin qabsa'aa jirru keessaallee kunooti diinni kana godhaa jira. Diinni nu waliin deemuuf isin waliin deemuuf akkana kanaa gootan namoonni argitee haala akkasiitti hubachuu danda'an. This is completely wrong. Akkasii yoo hubannu ta'e namoota akkana hubataniif hubannoo galchuun baay'ee barbaachisaadha. Hawaasni kun kalee waliin qubachaa ture, kalee qubachiisaa ture, hawaasa yeroo dheeraaf jireenya ofii waliin jiraachaa ture. Waggaa 8f hawaasni Wallaggaa dhumaa ture. Wanni argitee amantaadhaan walitti buufamuuf deemu kun akka kijiba ta'e karaa kanaan beeksisu. Lammaffaa wanni faannoon sosan gootee jiraattee faannoon akka jedhan yoo kana gooteetiin kun faannooyyuu ta'e qaama mootummaa keessaa harki keessa kennameetu wanni akkanaa yaaddamee akka hawaasni kun buqqa'uu fi pilaan godhamee ka godhame. Kana garasitti wanni Jamaal amma dura kaasaa ture daangaa maalii kunniin ajandaa nuu baasuudha jarri kana godhaa jiran. Maaliifi waan san irratti ati fokas gootee daangaa irra fokas gootee Sumaalii irra fokas gootee maalii fokas gooteetiniin jarri karaa keessa karoora sin baafatanii haala lubbuu ofii ittiin dheereffatan. Wanni nurratti xiyyeeffachuu qabna. Fundamentaalii wanni hawaasa keenya miidhaa jiru hawaasa rakkoo daangaa ka fide, rakkoo keessoo ka fide, rakkoo argitee faannoon akka uummata keenya miitu ka godhe, rakkoo beelaa ka fide, rakkoo qaraxaa ka fide sirna amma jiru kana mootummaa bulchaa jiru kana wanni nu godhanu fokas irra gochuu qabnu sirni kun akkami buqqaadha. Sirna kana buqqisuudhaaf ammoo haala kamiin hawaasni keenya ol dhaga'ee peejii tokko irra deebi'uu qaba. Namni garas dhaabatee afaan ta'ee afaan fajjajjaa'e kun haala kamiin namni hubannoon argatin hin jiru. Warra sirratti faatee faarsii bulaaf maaliin akkana godhatullee they all know what is going on. Waan deemaa jiru kana rakkoo deemaa jiru kana namni hubannoo hin qabne hin jiru. Wallaaltee miti. Kun garaa hin jiraadhaaf. Kun argitee karaa kamiin bahee wanni jedhaaf. Tokko ammoo bahee karaa kamiin eessa deebi'aadhaaf kana godhataa jiru malee rakkoon uummata keenya rakkoo hagana hin jenne gidiraa hagana hin jedhamne itti deemaa jira. Rakkoon nu harkeessee keessaa baafnee rakkoo bakka kanaa rakkoo kana jennu tokko illee hin jiru. Jeneraalii hawaasni keenya bahaadhiyaa kaabaa kibbaa jidduu galaa miidhamu jira. Miidhama kana ammoo hundeedhaan eenyuun miidhaa jira jenneetiniin abbaa miidhaa jiru san irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaadeeti galatooma. Galatooma hundumti keessanii thank you. Miidiyaa haqaa waan jettu qabdaa dubbadhu miidiyaa haqaa. Boo jamsi irraa harka baasa dabareen hin jiru akkam lafti nagaame. Kiyyaada dariitti fufayyee. Waan takkaa jira ijoolleen Oromoo nu hubachuu qabdan. Rakkoon akka bilisiginnaa qunnamtee saba Oromoo akkam qunnamne. Hoggaan kana isin hin jiru bilisiginnaan waliin hordoftu quban qabdu akkanumatti waan kaleessaa sirbiti waan deengiddaa sirbiti ilma abbaa gadaa minaamin jettee malee faarsitee bultuun tun amma waan bakka muummichi yoo biyyaa bee deebi'ellee quban qaban waan hamatame akka duraa haasa'an. Namni keenya illee hayyoota faana hiriiruu qaba hawaasallee hayyoota san faana hiriirsuu qaba jechuudha. Dirqamni amma nama miidiyaa gubbaa jiru irra jiru jechuu barbaadeeti. Rakkoon bakka hunda jirtu sirriidha ni jirti. Qumaarri isaan taphatan ifa rakkoon jechuun wanni addaan jiru wanni haaraan dhufe nama Amaara gatus Oromoo jeesus namni dubbachaatuma turan hanga isaan faanis warri PP keessa jiranu warri akka Taayyee faanis dubbachaatuma turani. Amma sana osoo hin taane nuti qindoominuma nu barbaachisa. Bakka ceenee dubbannus Jamaal dubbatus anmaafiin hin dubbanne osoo hin taane qindoomneetuma achuma irratti hirmaannaanu dhageettii numa harkattee jechuun miidhamni saba Oromoo. Rakkoon akka sabaatti ammaan tana mul'achuu jirtu. Faarsee bulaan warreen takkaa deeggartoonni PP afaan Amaaraa dubbatan. Waan hawaasni isaanii mootummaa gaafatu hin morman. Rakkoo waan ajaa'ibaa isinitti ta'u. Kan mootummaan mindeesseehu
maaf tana gaafatta yaanii hawaasa Amaaraan dhiiban hawaasa biraa hin jiru hawaasa biraa keessa. Amma faarsee bulaan afaan Oromoo dubbatu kun rakkoon inni fide akkamiin nagee mootummaa gaafattaa jiran uummata Oromootiin. Ajaa'iba mootummaa faarsuu akka aangootti of laaleeti miidhama isaa akka uummanni kun mootummatti siman akkuma uummanni Oromoo mirga tokko hin qabnetti aman amma wanni faarsitee bultuun amma afaan lagaatii lafa kokkutanii fi biyya galte tun. So wanni tun xiqqoo nama aarsitiis rakkoodhaas yaada siyaasaati miti wanni yeroo baay'ee isaan irra morman. Yoo namni du'e baga du'e jaanii takka marra hojjese jaanii kun joore hojjese siin jaa waan adda addaa jaan jechuu tattaanii. So namni lubbuu nama ofii irratti qoosaa akkasiisan gochuun xiqqoo nama afaan takka dubbattu aadaa takka hojii qabdu afaan amantaa waa hedduu hojii qabna akka sabatti xiqqoo nama aarsasi galee gaafa haadha ofii irratti kasi qaldii namni qaqalladdu jechuudha. Yoo danda'e gargaaree yoo dandeenye biraa deemudha malee uummanni gaaffii siyaasaa gaafachaa hin jiru waa'ee jastisiiti waa'ee mirgaati waa'ee lubbuun jiraachuuti. Kana hunda akka uummanni hin gaafanne ka godhu faarsee bulaa amma miidiyaa irra guuran kana jechuudha. Inni immoo gama warra Oromoof qabsaa'u wal faana dhaabbachuu dhabuudha. Wal faana dhaabbachuu dhabuun baay'ee dhiibbaa qaba jechuudha. Qindoomanii sagantaa baafatanii tokko lama jaanii ajandaalee warri fiduu hunda qaceellotti uummataaf ibsaa hawaasa ofiitis mobilaas godhanii deemuun nu barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Galatoomaadhaa abdii fadi sirba keenyan daganne nuti irra nu deebi. Agamillee turuu sirba jawwee san garte. Nu keessaa billisti citteen nutti hafte irra akka nu deebitu sin jenna. Galatooma, thank you kiyyaa dadar ulfaadhu. Abdii fadis gara qophiidhaa deebi'ii jedhanii sirba jawwee kareef eegaltee isarra nu deebi jedhanii Hamzaallee nama dhufee sirba san dhaga'uu fedhaa. Akkasii warra as jala jirtan ammoo taaptaapii keessan hin dagatinaa koppiliin godha. Yes. Nama shanfaadhaa jira beektaa warra yeroo dheeraa dura ergate miidiyaa irraa yaada fuudhi eegas booda jara shaninis takka takka ol neenee abdii akkasitti itti hafuuf. Akkasii yoo akkam. Bareeda. Miidiyaa haqaa yeroo takka miidiyaa haqaa yaada kennadhu yaada kan kee. Nulleen buunee deebi'uu hin dandeenye amma laali namni as keessa jiru kun gabbu'aatiin ol deebinaa. Umar rakkoon hin jiru meera. Yes, namni amma kun kiyyaa daddarbu'ee jira nama galchuu barbaadde galchi. Akkasii saadiqillee bilbila jira isallee buusi yookaan yoomlataa buusiiti nama biri galchi. Oo deebi'e agarsiisa na dhaga'ee deebi'e ante. Nama galuu barbaadu galchi. Okay. Laal nullee nu buustee nama galuu barbaade galchuu dandeessa doggoori. Namni nu jala ati manaa jiru jirta ati fufi tufi. Okay, thank you. Ayyee. Miidiyaa haqaa abdii. Abdii jirta? Okay, abdiin hin jiru, miidiyaa haqaa hin jiru. Kaabuttaa viidiyoodhaan deebi'ii akkasuma abdii fadis viidiyoodhaan deebi'ii sirba jawwee nama hedduu gaafataa jira sirba saniin nu deebi'i. Thank you. Hai salaatii jechaa jiranii naannoo sanii salaata geensa bakka abdii faan jiran sanii. Kaabeessa jira. Kaabuttaa viidiyoo deebi'i. Teessuma tolfatteerta amma kootu viidiyoon bahi. Warri amma ol seene yaada kanadha shanyiiniif shanyiif ibsaan. yaada kennadha abdii faanis ni qophaa'ani. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Egaa haasa'uma kana tolee ol seene fayyaada ishee kaabuttaa nagaa qabdaa? Nagaumaa fayyaa. Awwa nagaa yaaboo haasawni keessan kun hedduu natti toleetumaan mataa ol saaqadhe yaada keessaniin addaatillee qabaadhu wayi wal dhiibnaa. Rakkoon takka hin jirtu. Egaa silaa siyaasaan mana tokko keessattuu takka hin taatu. Nuti imma siyaasaa uummata keenyaaf sagalee ta'u jira. Taana walumaan taanaaf haa. Uummataaf sagalee ta'u jira malee yaada oofaan jirru siyaasaa oofaan jirru. Kanaaf halas gaa
تمام هرب خيسنين إيجا تتفق عادي فهم أيه أوكي تولي Mee eenyu inni gullallee isaa dubbachaa ture. Mee ati sagalee hawaasaa kana akkamitti taata? Mee nuti sagalee hawaasaa ta'uu baaf asirratti teenyee waan kana dubbachaa jirra. Haadha teenya taarra miidhamte. Takalee reefka isaanii fidanii harreerra fe'anii fidan. Kadirri dhawaa keessa irra isaa sammataa nama dhaanu. Kabaaleen lafarraa buqqaasanii daaraa godhan. Asiin kan wallagga irraan akkana godhaa jiran kanaaf sagalee ta'aa jirra. Ati akkam jettee sagalee ta'uu ol baateme? fayyaade ilaale amma kuni waan hunda laallatu waan tokkummaan gamtaadhaan itti sagalee taanuudha beeyte inni kun miidhaa caasaa gadiitiin dhufu miidhaaleen caasaalee gadiitiin dhufu kuni yoonii fi mataa oliitiitu miila ajajalle kanaaf waan caasaan gadii dalee sagaluma taanee akka mootummaan kun waan kana beekee waan kana furmaata tilaatu sagalee taana kanuma itti fufaanis yaadamu keessanii qaba galatoma namaan adda waliin deebi'a. Hayyee ishi gabbuu isaati nama biraa nu baasa. Salaamu alaikum. Ibsaa itti fufume ibsaa. Galat. Yeah, ibsaa itti fufiya. Thank you. Sanyi dubbadhu sanyi booda inti ana. Sanyi dura jira ayyee sanyi. Kale ayyee ibsaa galatoon gameessa koo akkam jirtu keessan yeroo tokko dhiifamu. Sirba obboleessa keenya Taajuu Shurrubbee yeroo tokko isin affeerree achi booda nu biraallee lafti halkan nu eebbiftaniitiin adda garuu sirba tokko kan Taajuu Shurrubbeedhaa isin affeerraa. Ani kiiboordii isimootuu ni wallisaa. Sirba qotan. Abdii viidiyoo mana. Sirba qotan. Beeytiin jiraa? Ni jirta mul'is keenya. Daqiiqaa shan qofa nuu kenna achi warra ni haasoftan rakkoon qofa. Tap kuda tap. Tata fi kopilik mura. Tap share goda mana kana bukkisa follow goda mana cahaya mukumma uruma mana yaada
boy karre tia si gode na fure tia sere yavareti bifanure jala dura siratimbare gara gara namarare jala dura siratimbare gara gara namarare Jawar Muhammad inu fure Jawar Muhammad yo galatoon fachuu barbaannaa achumarratti warreen sagantaa kana qopheessitanillee galatooma isin jechuu barbaannaa warreen mana keessa jirtan hundi keessa warra taap gootan warreen giiftii kennitan kannuu baatanillee hajaarraa hin qabnu galatooma hundi keessa galatooma kitaabul jism atillee ulfaadhu manni kun mana qabsoo ta'uu danda'a ammaa booda mana qabsoo amma booda torban keessatti yeroo tokko nuuf maruu qabdaa kana waadaan nuuf seenii ammaa fi isin bira deemuuf deemnaa nu eebbisaa isin jenna kitaabul jism yeroo takka sirba Hamzaan isin gaafatee jira sirba san still aadiyaansii hedduutu eegu jira sirba jawwee please osoo hin deemini nama hedduutu eegu jira sagaleen kenni jira miti abdii fedis thank you ira nu buusaa san thank you ulfaadhaa galatooma taap godha jara kennoo irraa jala jirtan hundumti keessaniyyuu jaalalloo nama Umar Sheekuu jedhu kana galchi tokko barreeffataa jira nama beeku jechuudha Isaaqillee dhufee jira iskee 99 isallee galcha namni mooditara qabdan thank you baga nagaan dhuftanii isaantu hin deemna jedheetiin yeroo takka isaan irraa fudhanne sirba kana nu sirbaniitiin deemuu waan deemaniif achirraanii hawaasa keenyaa sagalee ta'uu itti dachaanaa jechuun nuti warri walitti hafne warri haarawa seentan miitii qabadhaatiin nu obsaa yeroo takka daqiiqaa 5 thank you Obbo Jamaal jaalalluun si jira jaalalloon gabbu'ee jira nama biriitti seenee bakka isaa itti fufaa isin qabsoo Oromoo keessatti dubartoonni qabsoo Oromoo takka gantee harkeen beeku kana jaalsaa Usmaan irraa hin dhagee dhiirtii qabsoo Oromoo hedduutu ganee keessaa bee qabsoo Oromoo keessatti dubartoota ittiin wareegama guddaa qaban ijoollee teenya adde Sabriinaa nasiyaa teenya ta'a Soomaalin dura ajjeefte Direedawaa keessatti yaadannoo isaaniillee godhuun barbaada sirbiiniin ani Jawaariif jiru ifumatiyaa fi if keessaa jee akkasuma naa qabadhaa nasiyaallee keessaan naqamma Jawaarii walitti hidhamuu qabdi qabsoo jira jaalqaa abduutu mana kana banuuf